Funi nageenyi keenya bakka jirtan maratti isin dhaqqabu daawwattoota hordoftoota Hegeree Miidiyaa baga waggaa haarawaa bara 2026 nagaan geessan. Djibouti waajjira dippiloomaasii ishee Somaaliilaanditti argamu cufuun ishee gabaafamaa jira. Ministeerri haqaa Itoophiyaadhaan ragaa namootaa fi sanadoota dhiyeessuu dadhaburraa kan ka'e namoonni eenyummaan isaaniitii fi hidhata siyaasaa qabaniin to'annaa seeraa jala oolan kan hin jirre ta'uu mana marii bakka bu'oota uummataa irratti waakkachuun dhaga'ame. Baankiin Gadaa kuufamaa waliigalaa qarshii biiliyoona 15 gahuu isaa ifoomse. Qorannoo fi qo'annoon gahumsa loltummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti ce'aa jiraachuu ajajaan olaanaan humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa dubbatanii. Daawwattoota fi hordoftoota Hegeree Miidiyaa kanneen amma isinitti himne matootii oduu teenya guyyaa har'aatii amma bal'ina oduu isinitti himne. Djibouti waajjira dippiloomaasii ishee Somaaliilaanditti argamu cufuun ishee gabaafamaa jira. Djiboutiin dippiloomaatota ishee Somaaliilaand irraa waamtee akka turte qondaalli mootummaa fi maddeen oduu addunyaa kan gabaasaa jiran yoo ta'u, akka gabaasichaatti kan hubatamuu qabu jechuudhaan gabaafametti ministeerri dhimma alaa Somaaliilaand mariidhaaf bakka bu'aa dippiloomaasii Djibouti jiru waamuu isaa kaleessa beeksisee kan ture yoo ta'u, Djiboutii fi Somaaliilaand tarkaanfii kana kan fudhatan erga Israa'el Somaaliilaand akka mootummaatti beekamtii kenniteef booda ta'uu isaa ibsamee jira. Djiboutiin murtee Israa'el kana cimsitee kan mormitu ta'uu isaa kan ibsamaa jiru yoo ta'u, dabalataanis Israa'el Somaaliilaandiif beekamtii kan kennite yoo ta'u, dhaabbanni guddaan Afrikaa IGAD liigiin biyyoota Arabaa manni marii tumsa biyyoota galoo galaanaa Arabaa Israa'el Somaaliilaandiif beekamtii kennuu ishee balaaleffachuu irratti argamu. Ministeerri haqaa Itoophiyaa ragaa namootaa fi sanadoota dhiyeessuu dadhaburraa kan kaate guyyaarraa mana marii bakka bu'oota uummataa irratti ibsa kennite namoonni eenyummaa isaaniitii fi hidhata siyaasaa qabaniin to'annaa seeraa jala oolan kan hin jirre ta'uu beeksifte. Haa ta'uutii malee namoonni eenyummaa siyaasaa isaaniitiin hidhaman dhiittaa mirga namummaa hamaan ragaa jiraachuun dhaga'ame. Ministeerri haqaa Itoophiyaa aadde Hannaar Sillaasee ibsa mana marii bakka bu'oota uummataatiif kenniteen namni eenyummaa yookaan hidhata siyaasaa isaatiin ukkaanfamee yookaan hidhaa jiru kan hin jirre ta'uu ibsite. Dhimmi kun ka'e yaa'ii idilee guyyaarraa gaafileen miseensonni paarlaamaa irraa kaniif deebii fi ibsa daqiiqaa 25 kan kenniteen hoggaa ta'u miseensa mana marii bakka bu'oota uummataa kan ta'e Dr. Abbabaw Dassaalenyi hojii ministeera haqaa inni guddaan himannaa banuu fi himata kana hordofuu fi haqa ariifataa lammiilee biraan gahuu ta'uu hubachiisuudhaan namoonni siyaasaa gaaziteessitoonni aktivistoonni fi abbootiin amantaa Amaaraa sababa eenyummaa fi ilaalcha siyaasaa isaaniitti qofaan waggaa 2 fi ji'a 6 ol hidhamanii turan sarbaminsi mirga namummaa cimaan ragaa jiraachuu gaafii gaafatee fi sababa sanadootaa fi ragaa barbaachisaa dhiyeessuu dadhabaniif ta'uu ministeerri haqaatuun deebii kenniteef. Miseensi mana marii kun ragaa fi ragaa dhiyeessuu yoo dadhabdee himata siif kenname kuffisuun dhiibbaa siyaasaa jalaa bahuudhaan haqaa dhugaa yoo hundeessita jechuudhaan ministeerri mana marii bakka bu'oota uummataa Dr. Abbabaw Dassaalenyi kun gaafii mana marii irratti ministeera haqaa kan gaafate hoggaa ta'u kana malees miseensi mana marichaa dhiittaa mirga namummaa manneen sirreessaa keessatti hidhamtoota irratti uumamuu fi abbootii murtii kennan manneen sirreessaa federaalaa ajaja kana hojiirra oolchuu akka mul'annees komii qabaachuu ibseeti jira. Miseensi mana marichaa kun akka jaarmiyaan waltaalee siivikii mirkaneessa kutaalee biyyattii adda addaa keessattuu naannoo Amaaraa fi Oromiyaa keessatti dhiittaa mirga namummaa hamaan akka jiru ibsuudhaan dhiittaa mirga namummaa kanaaf haqa mirkaneessuuf dhaabbatichi maal hojjeta jechuudhaan gaafii gaafateeti jira. Ministeerri haqaa aadde Hannaar Sillaasee illee gaafii dhiyaateef deebii kenniteen namni eenyummaa yookaan ejjennoo siyaasaa qofaan seeratti dhiyaate yookaan mana murtiitti dhiyaate akka hin jirre ibsuudhaan haa ta'uuti malee namni tokko kaayyoo siyaasaa isaa galmaan gahuudhaaf seeraan ala yoo socho'e nama siyaasaa hojjetaa mootummaa yookaan qondaaltonni mootummaa haa ta'u itti gaafatamummaa seeraan mirkaneessaa waan jiraniif kan hin jirre ta'uu ibsite garuu ammoo namoonni akkasii yoo jiraatan to'annaa seeraa jalaa kan miliqan akka ibsiteeti jirti. Sirni heera mootummaa kabachiisuu jechuun namni kamuu seeraa gadi ta'uu qaba jechuudhaan ajandaa siyaasaa kamuu daangaa seerri kaa'ee raawwatamuu akka qabus ibsite. Kanaaf adeemsi dhimmicha keessatti dhimmi keenya hundi heera mootummaa sirna heera mootummaa fi seerota biroo kabachiisuu irratti kan xiyyeeffate jechuudhaan ministeerritun deebii kenniteeti jirti. Haa ta'uuti malee ammoo shororkeessummaa fi dhimma walxaxaa kana fakkaatan hubachuu qabna. Dhimmichi walxaxaa waan ta'eef ragaaleen hedduun waan yaamamaniif sanadoonni hedduun dhiyaatu. Sadarkaa tokko tokkoon mormiin jalqaba irraa eegalee falmiin waan kennamuuf adeemsi sun mataan isaa yoom fudhata kan jedhu ibsini kennama jechuun ibsite. Gaafii miseensi mana marii bakka bu'oota uummataa Dr. Abbabaw Dassaalenyi gaafateen wal bira qabamee kan laalamu hoggaa ta'u namoonni siyaasaa gurguddoon mootummaa waliin odoo hojjetanii mootummaa mormuun hidhaman miseensi paarlaamaa Itoophiyaa obbo Kiristaan Taaddalaa fi ministeerri nageenyaa duraanii obbo Taayyee Dandaa akka fakkeenyatti kan yaadataman ta'uu isaati.
Baankiin Gadaa kuufamaa waliigalaa qarshii biiliyoona 15 gahuu isaa ifoomse. Baankiin Gadaa tarsiimoo fi tooftaalee hojii fooyyessuun kuufamaa waliigalaa birrii biiliyoona 15 gahuu isaa hojii gaggeessaan olaanaan baankichaa obbo Waldee Bultoo ibsanii jiru. Baankichi hundeeffama isaa waggaa sadaffaa kabajuun teekinooloojiin kenniinsaa tajaajila ammayyeessuu eegalchiisuu isaa kan dubbatan yoo ta'u, baankichi waggoota muraasatti dabartii milkaa'inoota adda addaa galmeessaa jiraachuu isaa kan dubbatan obbo Waldeen ji'oota jahan darban kana keessatti tarsiimoo fi tooftaalee hojii baankii fooyyessuun xiyyeeffannoo addaa kennamee akka hojjetamaa jiru ibsanii jiru. Baankiin Gadaa dameewwan isaa gara 109 guddisuu yeroo fi dhaabbiidhaan namoota 1,700 oliif carraa hojii uumuu isaa hojii gaggeessaan kun kan dubbatan yoo ta'u, kenniinsa tajaajila isaa teekinooloojiin deeggaruun karaa aappilikeeshinii Gadaa Diijitaal kafaltiiwwan boba'aa kafaluuf gargaaru akkasumas maashina bakka daldalaa fi naannoo kenna tajaajila kafaltii raawwachuuf oolu hojii eegalchiisuu isaa ibsanii jiru. Baankii Gadaatti Daayirektarii Damee Diijitaala Baankingii obbo Ifaa Abdiisaa maamiltoonni aappilikeeshinii Gadaa Diijitaal fayyadamuun kafaltii boba'aa haala salphaa ta'een kafaluu akka danda'anii fi baankichi gama fuulduraatti hojiiwwan teekinooloojiin badhaadhaan hojjechuudhaaf kaayyoo qabaachuu kan ibsan yoo ta'u, muufamni waliigala baankii Gadaa birrii biiliyoona 15 gahuu isaa ibsameera. Qorannoo fi qo'annoon gahumsa loltummaa Itoophiyaa sadarkaa olaanaatti ce'aa jiraachuu ajajaan olaanaan humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa dubbatanii gahumsi teekinooloojii cimaan faayidaa biyyaalessaa eegsisuun ijaaruudhaaf xiyyeeffannoo kennamee hojjetamaa jiraachuu kan dubbatan Itaamaajoor Shuumii waliigalaa humna waraana Itoophiyaa Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa hundeeffama giddugalaa fi eebba imaammataa qorannoo misooma raayyaa ittisaa biyyaa har'a adeemsifamee jira. Fiild Maarshaal Biraanuu Juullaa haasawaa taasisaniin gahumsa loltummaa fi dinagdee biyya tokko ijaaruun dandeettii raawwachiisummaa gara sadarkaa olaanaatti ceesisuuf olaanaa fi qorannoodhaan kan deeggarame ta'uu isaa ibsanii jiru. Hojiileen qorannoo biyyaa bira darbanii guddina Afrikaaf gahee olaanaa akka baataniif hojjetamaa jiraachuu guddisuuf argannoowwan haaraa ifoomsuu akka qabanis ibsanii jiru. Gahumsa teekinooloojii fi faayidaa biyyaalessaa eegsisanii rakkoolee akkaataan furuun danda'amu uumuu fi misooma itti fufiinsa qabuu fi qorannoowwan irratti xiyyeeffannoo hojjechuun barbaachisaa akka ta'e dubbachuu isaanii odeeffannoo raayyaa ittisaa biyyaarraa argame ni addeessa.